guyyaa itti gammachuu taasisnu guyyaa itti barri haaraan tokko jedhamee nuuf lakkaawame. Kiristoos du'a ka'ee humnaa fi aangoo isaa guddaan seexanaan hidhee addaan bilisa baasee kanaan booddee nageenyi fi jaalalli lafarratti ta'e. Misiraachoo nagaa nuuf labsite. Ajaja kee diignee harka kee irraa mucucaannee nuti kufnee cabnaan kabaja nuuf kennite ittifkachuu dadhabnee nuti nagaa dhabnaan jaalala nuuf si gidduu diignee sirraa adda baanan sirraa fottoquuf fiignee nama sodaataa taanan kennaan nuuf kennite sossobbaa diinan tuqamee simboo fulfinni nuuf laatte gorsa seexanaan nurraa mulqamee akka kee waaqa ta'uuf jennee qullaa taanee saalfannee sagalee kee dhageenyee si jalaa baqannee hiyyee nagaa dhabne. Namni osoo si dhokatu ajaja kee cabsee eessa jirtan jettee situu nu barbaadee misiraachoo nagaa nuuf labse. Namni osoo si dhokatu ajaja kee cabsee eessa jirtan jettee situu nu barbaadee misiraachoo nagaa nuuf labse. Jaalalli ilma namaa baay'ee si rakkisee biyya lafaa si fide samiirraa harkisee eeyyee ati nagaa dhabuu keenyaaf dhimmamtee waaqa taatee osoo jirtu nama ta'uuf dirqamtee gadi of qabuudhaan foonaa loonitti dhalattee osoo iddoon filatin ofii nagaa dhabdee nu'iif nagaa laatte. Yoom akka waaqummaa kee yoom akka uumaa taatee jiraatte addaam gannataa baqatee nagaa dhabeef nagaa laachuuf gammoojjii Gibsii keessa baqatte. Nageenya isaaf baqachuu kee nagaa dhabuu isaaf nama ta'uu kee namni yoom hubatee yaada hinumaa Heroodis si ajjeesuuf loltoota isaatiin si barbaada. Akka ija foonummaatti mucaan abbaa yoo yakke abbaatu mucaa adaba mucaatu abbaa barbaadee abbaa dhiifama gaafachuu qaba. Malee akkamiin garagaree mucaan abbaa adaba yookiin ni dhiisan malee abbaan adabamuudhaaf mee balleessaa maalii qaba. Nama nagaa dhabeef nagaa deebisuuf bakka namaa buute kan si yakke namaa kan adabame siidha harka namaatti immoo duute. Eeyyee torbee dhukkubbii sana gidiraa danuu dandeesse nagaa dhabne deebisuuf lafa danuu geesse. Ofiif nagaa dhabdee dhukkubbiif gidiraan kaayyoo seexanaa cabsite madda gammachuu nuuf taate nuuf misiraachoo nagaa labsite. Ofiif nagaa dhabdee dhukkubbii fi gidiraan kaayyoo seexanaa cabsite madda gammachuu nuuf taate nu'iif misiraachoo nagaa labsite. Barbaacha nagaa keenyaaf wiixataa haga jimaataa gidiraa sirra ga'ee hin dagatu keessi koo ni yaadata gammachuu fi misiraachoo har'aa yoom akka salphaan arganne nuyi warra nagaa dhabee miti ati nuuf jettee dhiphanne. Guyyaa gaawwii xataa bitaanii haadhaa Yerusaalem deemtee harbuurraa firii barbaaddee nama ta'uu kee beelofte muka harbuu sana maaliif abaaruu yaadde atoo sooraa hundaan turree maaliif nyaata barbaadde Eeliyaasiin sooraan turree nyaata isaa ergamaaf allaattiin deddeebiste buddeena 5 qurxummii 2 gabaa 5 nyaachisne eebbiste. Guyyaa 40 guutuu nyaata malee kan teesse guyyaa tokkittiitti akkamittiin beela'uu dandeesse. Mannaa samii buusee Israa'eloota situu nyaachise edaa barbaacha nagaa keenyaaf beela'uun si barbaachise. Eeyyee muka sana namaan firii amantaaf hojii gaariin fakkeessite ati namummaa keenya beelofte barbaacha nagaa keenyaaf of beelessite. Eeyyee muka sana namaan firii amantaaf hojii gaariin fakkeessite ati namummaa keenya beelofte barbaacha nagaa keenyaaf of beelessite. Beela'uu kee gaaf sanaan nagaa dachaa arganne dhiphina kee gaafasiin gammachuu guddaa gonfanne guyyaa gaaf kibxataa gaafii dhiyeessanii humna waaqummaa kee hunda danda'uu kee haaluu nadheessanii. Gooftummaa kee kamiin kan eenyu siif kenneen kan gootu waan hundaa jechuun xiqqeessanii aangoo kan kee guddaa ati sarraba sirratti dheerate afaan siin xiqqeesse hundumaa obsite nagaan nuuf lallabuuf nagaa nuuf deebisuuf humna waaqummaa kee dhoksite. Namaan gadi taatee baay'ee gaduuf qabde gaduuf deebisuu keen misiraachoo nagaa nuuf lallabde. Guyyaa gaafa roobii mariif wal ga'anii kiyyoo si galfachuuf baay'ee gaagga'anii luboonnii fi barsiisonni seeraa sirratti mari'atanii bartuu kee Yihuudaa waliin walii galtee raawwatanii osoo si waliin olee buluu dinqii kee osoo ilaaluu innis garaa jabaate jaalala qarshiif jedhee si ajjeechisiisuuf dabarsee si laate walii galtee sana booddees akka nama homaan beeknee deebi'ee si wajjiniin jiraate.
ati samala kee ittiin jijjiirre akka nama waa beekuu akka nama waas dhaga'e obsa kee gaafasiitu har'a burqaa gammachuu nuuf ta'e. Ati samala kee ittiin jijjiirre akka nama waa beekuu akka nama waas dhaga'e obsa kee gaafasiitu har'a burqaa gammachuu nuuf ta'e. Guyyaa kaaf kamisaa miila bartoota kee dhiqxee isinis kanneen biroof raawwadhaa jechuudhaan itti himte. Foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jechuun iccitii qurbaanaa hundeessite waa'ee kadhannaa barsiiste ofii keef kadhannaa geessiste. Misiraachoo nuuf labsite nagaa duraan dhabne deebiste. Halkan gaafa sanaa Yihuudaan dabarsee silaate akka waan jaalala kee qabu inumaa si dhungate qabamuu kee agarraan hunduu si dhiisee baqate himanni kee hin taane sirratti baay'ate eeyyee situu qoratame fuuldura mootii lafaa dhaabbate. Harka eegdotaatiin kaballaa yoomsi hambisee deebi'ee si miidheem harki aangoon kee fayyise kan sirratti murteesse luba barsiisotaa Philaaxoos hubatee hinaaffaa Fariisotaa hamina kee dhabee daraan si qorate sagalee fannisi jedhuunis rakkate adabbii isaatiif garafnee gadhiisna jedhee yoo dubbatu hin ta'u jechuudhaan iyyan isaanis akka maraatu innis bishaan fidaa jedhee harka isaa dhiqate dhiiga kanarraan qulqulluudha jechuudhaan dubbate. Gidiraaf rakkinaan dirree Philaaxoosii qaraanii ogeesse misiraachoo nagaa nuuf labsuuf obsaan waan hundaa dandeesse. Gidiraaf rakkinaan dirree Philaaxoosii qaraanii ogeesse misiraachoo nagaa nuuf labsuuf obsaan waan hundaa dandeesse. Baay'ee si miidhanii si'iin daddarbanii waaqa abbaa mirga kee sarbanii mataa kee rukutuun darbatanii dhagaanii kaballaan si dha'u si maddii ga'anii cinaacha badii hin qabne eeboo waraananii. Ati qullaa keenya dhoksuuf dhuftee qullaa si taasisanii hancufa sitti tufuun dugda si reebuudhaan baay'ee si rakkisanii gonfoo qoraatillee mataatti si kaawwisanii mismaara gurguddaan iddoo 5 si qabsiisanii uumaa lafaaf samii gooftaa fannisanii. Eeyyeen fannifamtee dhiiga kan kee lolaastee gadda ture keessaa gammachuutti nu baastee fannoorra yoo jirtu nan dheebodhee jennaani bishaan jireenyaa taatee osoo jirtu hadhooftu siif kennanii. Waan godhan hin beekanii dhiisiif jettee dhiifama gaafatta warra si fanniseef dhiifama kadhatta. Abbaa koo maaf na dhiiste jechuudhaan dubbattee bakka Addaam du'uu kee iyya Addaam iyyuu kee ergaa dabarsite ofii kee gidirfamtee ofii kee nagaa dhabdee misiraachoo nagaa nuuf labsite. Bakka Addaam du'uu kee iyya Addaam iyyuu kee ergaa dabarsite ofii keef gidirfamtee ofii kee nagaa dhabdee misiraachoo nagaa nuuf labsite. Hunduu raawwate jettee lubbuu fi foon gargar ba'anii urjiileen hawaa irraa gadduun harca'anii wayyoo uumaa koo jettee addeessi dhiiga uffattee biiftuun ifa laattu ifa ishii dhorkatte golgaan mana qulqullummaa galgalni tarsa'ee humna waaqummaa keef laftis ni socha'ee osoo hoomtuun tuqeen awwaallis banaa ta'ee jaalala abbummaa keen warri du'es ka'ee. Ati yoo awwaalamteef si Yoosefii fi Niqoodimoosiin kafanamtee ati waaqa danda'aadha eeyyeen yoom duutee haftee guyyaa 3 halkan 3 yoo turtes boolla keessa eeyyeen ati waaqa du'a mootee ka'uu dandeessa. Nagaa keenya jecha gadi of deebistee hunda yoo taasiste humna waaqummaa keen du'a mootee kaatee boolla duwwaatti hambiste warra si awwaalan garmalee naasiste. Gadda keenya kaleessaa misiraachoo nagaa taasiste. Ofiif nagaa dhabdee nuuf labsitee nageenya jireenyatti jijjiirrame hicitiin du'a keenya. Du'a nuun murtaa'e ati nuuf duutee du'aan mootee dadhabbii seexanaa ifaajjii seexanaa gatii malee goote. Fedhaa fi jaalala keen gabrummaa jalaa baanee duutee du'aa ka'uu keen nuti nagaa argannee warra nagaa taanee du'aan mootee kiyyoo du'aa cabsite warra nagaa dhabneef misiraachoo nagaa labsite. Du'aan mootee kiyyoo du'aa cabsite warra nagaa dhabneef misiraachoo nagaa labsite.